Hordoftoota koo nagaa fayyaanni jaalalli waaqayyoo waaqa jiraata isiniidhaaf haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jechuun jaaladha. Beektu guyyaarraa baay'ee waan na gaddisiise wayitu jira. Waan na gaddisiise wayitu jira jechuudha. Innis maali jechuun keessaniin oolu jaartiin achi miskiina. Jaartiin achi miskiinaadha, baay'ee miskiinaadha. Namni garuu maal akka ta'e hin beeku hamtuu jedhaan jechuudha. Asumaan immoo intalli isheen achi keessa mastaawutii sana keessa mul'attu akkamidha? Maal hojjechaa jirti intalli? Innaa gara oduu qottee yeroo deebi'u baay'ee miskiina dhugaa rabbii baay'ee miskiina jechuudha. Ollaa kooti goddanyaa kootiidha. Hamma waameen jira jechuudha. Waameen jira kaameeraa godhuuf kadheemmee waan tokko ishii gaafadhaan jechuudha. Isa kanadha. Seeni taa'i mi'as taa'i. Akkamati nagaa keeti? Waa'eedhuma kee kana meena yaaddessaa yoo waa'eedhuma kee kanatu na yaaddessa beektaa waa'eedhuma jireenya keetii kanatu na yaaddessa waan na yaadduuf guddaa galatoomi dhugaa guddaa galatoomi siin jedhaa akkati baay'ee na yaaddu muumee beeka qani kan hin jedhu jireenyumti kee kun maalumadha sayyuu garaadhaan qaba jettee jirta miti garaadhaan qaba jettee namichuma jaabsaa sana yookiin immoo gowwaa kanaaf deessaayi maalin godharee nen mandaa jedheen mani kaayee ani meen mani yaada akkamuman godhaa maaluman godhaa jedheen man yaada yaaduu dhabee miti innis illee ganama galgala kiniinis itti kennaa oodhu nyaadhu oodhu dhugisiin jedheetu waan baay'ee si gochaa jira. Egaatis immoo hin baasu jettee diddee jirta. Ani garuu waan tokko sii mala jedheen mala wayii sii mala jedheenani. Beektaa birruma kootiin gara doktoraa si geessa gara doktora birruma kootiin si geesseeni achi booddee immoo bakka si keessaa baasa. Kana maali maa gubatta wajjin maa gubatta indee inni akkatti si gubee si waadee dhalli isaas kanuma akka saateeti booda gubdee si waaddi jechuudha. Lakki dhalli kan koo akkasumatti keeriidha dhalli keeriidha. Akka abbaan guddiseettis boru beektaa harkana qabdi na boqochiisti jedheenanii edhaanii jechuudha. Kanaaf jedhanii isaan immoo akkamitti wajjin jiraatta iddoo jettetti immoo nan jaaladha jedhamee nan jaaladha baay'ee man jaaladha. Har'a sirra taalaataa boru sirra taalaata jedhee inuma ni yaada maqaa inuma yaada shaallaa rabbi jira kanadha kaa baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf ati maaliif itti yaaddu ati maaliif itti yaaddu ati itti yaadi kaa itti yaadi baasisoo ofirraa baasisiitiif inni jiraanna anis ta'ee atisii jechuudha. Inni kun isa kanadha. Isa biraan immoo jechuudha dubartii lama iddoo tokkotti akkamitti hin jiraattu akkamitti wajjin hin jiraattu innis kaleessa kanii naan taatu jedhee gadi baasee ishiin deebitee holgalte ati isa jettaa dhugaannaa san wal dhungatanii achumatti ni taa'u wal dhungatanii waliin haasa'anii hojii biraa eegalanii ana fareen jechuudha saalaatti gadi ba'an. Maalinni salphataa maalinni gadhaan kun maalinni dhugaa ati isa jettaa inni ilma dhiiraati. Hana ishii isaatu na dhibe malee ishiitu na dhibe malee jechuudha. Inni ilma dhiiraati amma tokko ishiitu na dhibe kana barbaachaaf deebitee galtee siin jedha. Qo'ee ani immoo kan siin jedhu isaa ittan yaada isaa waa'ee kootii rakkoon qabu ittan yaada. Ani kan siin jedhu jechuudha. Ani kan siin jedhu ati jechuudha. Akkamii yoom deessaa fi abdiidhaa yoom deessaa fi magartuu yoom deessa.
yoom dessaa fi maali nagarreeti yeroo darbe meenatu meena dhuufesseeme na dhuufesseeme kalee kiyya na dhayeeme waan baay'ee na godhe anumatu godhaaf Abdiidha abdii anumatu godhaaf hin siin jedhe dhiisi. Anifatti waan baay'ee hojjannee walii gallee jirra waan baay'ee hojjanne jenneetu walii gallee jirra mitire dhiira irratti hojjanne in gugguufsifne in jilbeeffachifne jilbaan adeemsifneetu akka arreetti itti fayyadamna. Oma rakkoon hin jiru ani baay'een si jaaladha beektaa ani baay'een si jaaladha waan ta'eef hojiin keenya immoo itti fufaa. Abdiidhaaf immoo akkatti miidhan kan hin da'u beektaa abdiidhaan akkatti miti abdiidhaan leenjisana xumuree booddee erga siin daaf malee akkattiidhaan hin da'uuf siin jechuun jaaladha. Isa kanadha kan hin jedhu waan si fuudheeraayyuu edaa abdiin si fuudheeraa inni akkasi dha'u ati jaartii koo miti eessattanii si beekaa siin jechaa ture miti eessattan si beekaa maalittiin si beekaa ati jaartii koo miti siin jechaa ture carraashiyyuu jaartiin ajjiima akkasiin jette si gaafatti yoomii deessaafi siin jette kaa maalidha siin afuuraa hamanaa kana yoo dhiistan siin wayyuu siin amma qaame maaliif akkattiin haminaan guutamtanii siin jechuu jaalladhaas maadhaanii inni biraa immoo jilbeeffachiifnaa jettaniittu egaayii hojiin keessaan kun egaa nama galma sinii gaa ta'uu karaatti sin jalaafa ta'uu waan beeknu hin qabnu otoo murtoo kana murteeffachaa kakaayyeffachaa jirtanuu egaa akka rabbi sinitti dhumne siniin jedha akka rabbi sinitti hin dhumne siniin jecha an jiraanii ani qiddoo yuutuubiin jechuudha isa biraan immoo jechuudha na dhiisaniis baanii suuraa ka'anii iidatti faajechaa turanii baanii hoteelaa nyaachaa turanii osoo nani jiraachuu baadhee maal taataayyuu enduuti kaa garuu ta'an waan hin taatu maal man beekaree natti araarame gooftaa ko innaasa kanadha baqqaa amma deemiiti jechuudha. Deemiti bakka baay'ee uffadhuuti yaana yoo yaa'an malee yoo achi fataadhaanii qilleensa fudhatan malee kana ciqici jaritti iyyuu hin danda'ani kanaaf iyyuu adamma dhaqiiti uffadhuu kootti bakka yaana waliidhaan ni yaana isa kana dhaqaayi homaa gochuun hin danda'amu garuu baasuun barbaadu dhala koosi itti yaada yoo ta'u baatuuf keessaa ishee qulqulleesseen jechuudha. Aadaa koo kaleessatti deebisa ajjiidhaanii aadaa koo kaleessaa sanatti deebisee gugguufsiseen lafa jilbeeffachiisa hojii isaas hojjechaan jira wanti hundumtiyyuu naa mijataa yeroo darbees qoricha baaseera bakka amma hojiin koo hojiidhaa asumaaniyyuu caaltuuyyuu jechuudha caaltuufiyyuu hin dhumataafi jechuudha waan baay'ee waan sirreessinu qabna hunda ishii waliin dhoofna hunda ishii waliin rukunna mataa ishii waliin rukunne harka keenyatti galfanna akkattiin immoo mitiin gugguufsifnaan dhaamsa keenyadha ishii bakka chaa'u nagaan.